Baatiiwwan ja'an darbanitti hojiileen dippiloomaasii milkaa'ina qaban hedduun hojjetamuu ministeerri dhimma alaa ibse. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoon ibsa miidiyaaf kennaniin baatiiwwan ja'an darbanitti qormaatileen jiraatanis hojiin dippiloomaasii milkaa'an hojjetameera jedhan. Siddistuu waraat አበይት ተግባራት የነበሩት ባቲዋን ጃን ደርበኒት የሆጂሌን ዲፕሎማሲ ኬኛ ቆርማትሌ ሄዱ ኬሳ ከን ደርቤ ተኡስ ቡአሌ ፊ ሚልካኢኖን ዲጀጀቤሱን አርገመኒሩ ቢዮታ ኦላ ወሊ ወልቀበቴ ሀሪሮ ደምደኔሳ ቢይ ኬኛ ቢዮታ ኦላ ወሊን ቀብዱ ሆጂሌን ቺምሱ ደንዳን ሆጀተሜራ ወሊ ገልቴን አንካራ ሙዳመ ቱሬ ተስገቤሱን ሀሪሮ ሶማሊያ ወሊን ቱሬ ገረ ኢሰ ዱራት ዴቢሱፍ ካራ ከንሳቄዳ ከነረ ደርቤስ ጋፊ ኢትዮጵያን ኡላ ገላና ረቲ ቀብዱ dhimma faayidaa biyyaalessaa akka ta'e hawaasni idil-addunyaa akka hubatu hojiileen dandeessisan hojjetamaniiru. Walitti dhamiinsa naannoo ilaalchisee hojiileen ijaarsi bu'uuraalee misoomaa eegalamanii fi waliigalteewwan irratti mallatta'an keessaa tokko daandii Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa wal quunnamsiisu tokko. Hangi humna elektirikii Itoophiyaan gara Keeniyaatti ergitu akka guddatuuf hojiin hojjetameera. Hariiroowwan gamlamees ilaalchisee daawwannaa fi waliigalteewwan mallatta'aniiru. Hirmaannaa muummee ministeera Chaayinaatti fooramii Afrikaa Chaayinaa irratti taasisan daawwannaa pirezidaantiin Faransaay ministeerri muummee Cheek itti aanaan ministeera muummee Ayirlaand biyya keenyatti taasisan akka fakkeenyaatti warreen eeramani. በአገራችን ያደረጓቸው ጉብኝቶች ለአብነት ተጠቃሽ ናቸው. Baatiiwwan ja'an darbanitti hojii gama dippiloomaasii damdaneessaan hojjetameen Itoophiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensa mana maree namoomaa ta'uu yaadachiisuun gama dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffatuunis biyyoota alaarraa lammiilee haala rakkisaa keessa turan hedduun gara biyyaatti deebisuun danda'amuu ibsaniiru. ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተ ዲፕሎማሲ ለሚሌ ረቲ ጥየፈቱ ኢላልቺሴ ባቲዋን ጃን ደርበኒቲ ለሚሌ ቢዮታ ገረገራ ሐላ ረኪሳ ኬሰ ጅራን ኩማ ዲግደሚ ቶርባ ፊ ዲበ ቶርባፍ ዲግደማ ገረ ቢያት ዴቢሱፍ ካሮርፈሜ ለሚሌ ኩማ ሶዶሚ ለማ ፊ ዲበ ሰገሊፍ ኩዳ ሰዴት ገረ ቢያት ዴቢሱን ደንዳሜራ ቢዮኒ ለሚሌን ገረ ቢያት ራ ዴቢያንስ ሳውዲ አረቢያ ኳታር ዱባይ ሊባኖስ ማላዊ ጅቡቲ ፊ ሱዳኒ ጅቡቲና ሱዳን ናቸው. lammiilee karaa seeraan alaa gara Maayinaamaarii fi naannoo daangaa Taayilaanditti imaluun haala rakkisaa keessa jiran deebisuufis tattaaffiin taasifamu cimsee itti fufa jedhaniiru. Gama hariiroo Itoophiyaa fi Soomaaliyaatiinis pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed tibbana Itoophiyaa daawwachuu yaadachiisuun waliigaltee Ankaaraa booda milkaa'inni guddaan argamuu Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoon eeraniiru. የሶማሊያ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ክቡር ሐሰን ሼክ መሐሙድ ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ጉዮተ ለማፍ ኢትዮጵያቲ ዳወና ታይሱን ኢሳኒኒ ቤከማ ማሪን ሚኒስትር ሙሜ ፍድሪ አቢይ አህመድ ወሊን ታሲሰን ሀሪሮ ብዮተ ለሜኒ በከ ኢሳ ዱራቲ አከዴቢኡፍ ሐለ ከሚጄሱ ጀቹን ይደንዳማ ዳወናን ኢሳኒ ቃመ ወሊ ገልቴ አንካራቲ ታሲፈሜ ገራገሩማ ማሪን ሂኩፍ ከን ኤገለሜቲ ማሪዋን ቴክኒካ ገረ ፉለ ዱራቲ ገጌፈመኒፍ ወለመንታ ኡሙረ ደርቤ ቡኡረ ጋሪ ከንካ ጀቹን ይደንዳማ በጎ መሰረት የጣለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል. Guyyaa kaleessaas mariin siyaasaa sadaffaan Itoophiyaa fi Azerbaajaan gaggeeffamu kan kaasan Ambaasaadder Nabiyaat waltajjichaan gama dinagdee siyaasaa fi dhimmoonni biroo ijoon kan ka'an ta'uu ibsuun hariiroon biyyootaa guddachaa jiruuf humna guddaa kan kennu ta'uu eeraniiru.